yeroo ammaa kana ministeerri muummee bakka Dr. Abiyyi ta'anitti raayyaa ittisa yakkaa ittisa biyyaa keessattuu kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa bakka jiranitti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa gaacheniif dhaabanni isaallee nu gahaa jennee kayaannu Shimallis Abdiisaa bakka jirutti uummanni Oromoo maadhumata lafarra. Miidhaan haganaa maanurra dhaqqaba. Rakkoon kun maafi uummata Oromoo boo'icha gadadoo haganaa keessa manu galcha. Naman beekne bakka kaahannee jirra kan jenne beektota keenya bakka kaahannee jirra. Biyya alaa irratti addunyaa miti addunyaa irratti badhaasa Noobeelii nama argate osoo harkaa qabnu maa rakkoon kun maanurratti uumamaa jira. Gaafa rakkoon uumame ammoo uummata kaleessa bakka isaan buufatan kan kabaja uummata kanaa maa dhaba manni keenya keessumattuu guyyaa aktivistii Jawaar Muhammad irratti wardiyoo tookee eegdota isaa irra rakkoo uumame jedhamee rakkoo Oromiyaa keessatti amma ka'umsa ta'ee babal'atee rakkoo nutti uume kanaaf du'aatii namoota 86tiif sababa ta'e guyyaa sanitti muummeen ministeeraa maaliif ibsa kennuu dhaban uummata addunyaa kana uummata Itoophiyaa kana ibsi maa kennamuu dhabe maal yaadameeti. Gaafa san tasgaabbaa rakkoon uumame kanarraa ka'ameeti. Haala nun beekneen illee wanni kun raawwatame maa jedhamuu dhabe. Kan maa wal qabatee manni amantaa masgiida Islaamaa 35 gubatee jira. Gaafa manni amantaa 35 gubatu kun akkasumas manni amantaa kiristaanaallee gubatee jira. Guyyaa akkanaa guyyaa hammaataa rakkoo diinni itti fayyadamee miidhaan biyya kana keessatti akka gahuu fi nutti fayyadamu kana maa ibsan kennam. Uummata kana maaliif gara laafinsaan haala itti dhiyeenya qabuun rakkoon kun nun beeknu rakkoo uumameef tarkaanfiin akkanaa fudhatamuu qaba jedhamee akka mootummaatitti maaliif itti yaadamne maal lashedhamee maal laalamuun akkana yookiin akkuma rakkoon uumamne tokkotti maaliif fudhatamee callifamaa ka jedhudha. Kanumaafuu kabajamoo itti aanaan pirezidaantii mootummaa keenyaa yeroo jalqabaa san sochii gugurdaa irra turanii ammallee yoo ta'e socho'aatuma jiran sochii laafisan jechoo kiyyaa miti. Garuu akka yeroo jalqabaa sanii miti maal rakkoon isaan mudatee jiru. Oromiyaa keessatti miidiyaa garaagaraatiin haala manni keenya itti dhiyaatee itti gammadee jechootaa fi hojii isaanii kana deeggarsa jiru irratti jirutti yeroo ammaa kana miidiyaa irratti dhabnee jedhaa jiran. Kun maaliidhaaf maal rakkoon maaltu jira? Wanni hamlee keessanis isin tuqoo jiraate uummanni Oromoo baay'inaan isin duuka jira. Paartiiwwan mormitoota yookiin yeroo ammaa kana morkattoota ka jedhan kun isaan uummata Oromoo keessaa uummata baay'e. Jawaaris ta'ee Maraaraa ta'ee Baqqalaa ta'ee uummata Oromoo maqaa kaafataniiti isaaniif bakka buufte jedhanii kaasamaa jiru. Isin walitti galtanii maa waliin hin mari'anne ilmaan Oromooti miti. Uummata Oromoo kanaaf miti ka bakka buutan uummata Oromoo kanaaf miti ka qabsooftan. Maa walitti galtanii akka uummanni Oromoo gammaduu dandeenyu akka uummanni Oromoo tasgabbaa'uu dandeenyu walitti dachaatanii maa hin mari'an maa waliin isin argine nu maa waliin teettanii nyaanne maa waliin teettanii teessoo tokkorra maa waliin mari'an maa waliin hin dalagne wanni walitti dhufiinsa isin dhoogaa kun maali rakkoo kana maa waliin teettanii hubattanii sabaaf sablammoonni nu keessa jiran tasgabbaa'anii jiruu isaanii maa geggeeffachuu hin dandeenye. Namni ganamaa galgala bararraaqee jiraataa jira. Eessatti du'a jedhaa jiraataa jira. Diinagdee hojjedha jechuudhaaf hamleen hin jiru. Biyya amma ofii bulchaa jiru. Kaleessa wayyaaneen kana nu goote maaliin kana nu goote jennee iyyinee hanga caffee kana as dhufnee hirmaannaa yaa'ii kanarraa sadarkaatti addaan cinnee karaarra cinnee hafne tokkotu ture. Isa bira taane itaajamaa joorshuumiin adda Biraanuu Juullaa qaamnummaan Oromiyaa geggeessaa hin jirre olaantummaan ereessa jira. Waamanii yoo jedhaan Oromoo jedhaniituma kunoo iddootti gaggaafatamaa qabu hunda isaatti Oromoo ka'aa jiran. Garuu as deebinee jennu Oromootu du'aa jira. Kalixa Wallaggaa akka maalii kana rabbuu nama dhageessisiin. Dhageenne gurri nu duude bakka. Maali warri waa ajjeesaa jiru sun namni Oromoo ajjeesu kun eenyu addatti bahee beekamuu qabu? Yoo ka ajjeesu Oromoo ajjeesu kana Oromoo ajjeesuu hin qabu jedhanii abbaa gadaatiin afoo gad dhaabatanii ittisuun hin danda'amu. Qeerroo keenya maa ofirraa cinatti achi qabdan yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuudhaaf qeerroo kana maa harkatti hin qabanne nu. Qeerroon bar fala egeree biyya kanaa ta'a jedhee yaadan akka nam tokkootitti. Kaleessallee sirnicha akkasitti hacuucee nu fixaa ture san qeerroo makana wantee godhannee isaan gadiin harkatti qabannee olii geggeessummaa pirezidaantiin keenyas muummee ministeera Dr. Abiyyi illee kennaa turanii. Walumatti ta'anii uummanni kun biyyattii tana sadarkaa kanarra geessamee jira.
Jawaar Muhammad illee yoo ta'e aktivistii illee yoo ta'e asiin durallee yeroo geggeessaa ture sanitti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo namni Dr. Abiyyiin qeeqaa ture sanitti illee inuma sirrii miti jedhaa namni jennuudhaan isa deeggaraa ture. Har'amoon illee karaa biraa faallaa qabate. Miidiyaan OMN faallaa biraa qabate. Dhimma kanarratti gadi fageenyaan laallamee biyya teenya ta diigamaa jirtu tana diigamuudhaaf uummata Oromoo kan sababa ta'aa taanee mul'ataa jirru kana uduurratti hojjetameeti baay'ee gaariidha jedhaan dhimmi nageenyaa nu yaadachiisaa jira. Hoo akka salphatti kalaallu taate nu magaalaa keessa gallaaf qof naannoo nageenyi mirkanaa'ee jiru keessa iddoo makalaakaan gaariin iddoo warri dahaninatiin gaariin jiru afoo ummanni ka jal'isu taate nu warri qarii irra jirru dhiifama naa godhaa mammaakatuun jarri namaan lama rafanii mana keessa duu jiraan waraabessi dhufee tokkocha duubaan nyaate. Maal ta'aa jirta jennaan na nyaataa jira cal'ii jedheen si caasti nyaatee nattaa dhufuuf cal'isaa badi ati jedhee namtichi lafaa ka'eeti iyye jedhan. Akkuma isaan wannichi achitti naannoo Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru kun magaalaa Finfinnee galuu isaa waan hafaa hin jirreef yoo qaqarallee itti yaaduu hin jirre ta'e itti yaadamuu qaba. Rakkoon nageenyaa kunin baay'ee garaa nama nyaataa baay'ee uummanni keenya miidhamaa jira. Isinillee baay'ee garaa nu nyaataa jirtan miidhamaa jirtani dhugaa yoo taate akka keenyallee nyaatanii dhuddanillee sadarkaatti bashannantanirra jedheellee yaada akkasiillee hin qabu. Sammuu nama biyya kanaa hunda bulchuu guutaa Itoophiyaatti guutuu Oromiyaa kana bulchuudhaaf akka itti dadhabaa jiraatan akka itti miidhamaa jiraatan hubachuu dhabneetii miti. Kana giddu galeessa hoo godhan barbaachisaadha. Waan mataan ufuma goonuu dhabne jennee isinitti dubbataa jirra waan ta'eef. Kan biraa ammoo dhaabbiiwwan sektara gara garaa irratti bajeta mootummaa qaama miseensonni caffee mana keessaa kaasan kana mootummaan bajeta gahaa ta'e ramadee jira. Qaamni waan kana raawwachisiisu akkuma aanaatitti akka godinnaatti ta'uu dhaqnee ilaallu akka hojii dabalataa hojii haa ta'uuf qofa hojjetamuutti ilaaluudhaan bishaan jedhamu kun daandiin jedhamu kun ibsaan jedhamu kun uduu humni hin dhabamin uduu hojiin namni hojii hin dhabamin cal'isaniiti sektoroonni as ol aanaan jiran kun qaama gadaan san to'ataa jiran moo to'ataa hin jiran kan jedhan yoo ta'u taate gaafii keessa nama galcha. Gaafii keessa nama galcha kuniin. Gaadditti waanuma bade qofa argina. Waan tolaa kun yoo dhoofne dhimma adda addaatiif waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa sektoroota gara garaa hin deemnaa dhimma uummataatiif federaalaan dhaynaa yoo as dhufanii jedhaan ol ta'e namni teessoorra nama simatee waan gaafatamsaniif fala namaa kenna. Ool'annaa godilatti hidhamuun nam dubbii nama jalaa fuudhu hin jiru waajjira keessan nama hin argan isaan achi deemanii jiran sun akkana deebi'ee jira. Sababa adda addaa bichaa namatti himanii guyyaa 3-4 achi oolanii biraa galan. Aanaa dhadhaan san lama. Haaromsi jedhamu sun maaf asitti dhaabbatee hafe? Haaromsi jedhamee armaan durana faarfamaa ture sun gara aanota gara gandoota maa wanni gabbuu isa dhoobe. Waan sodaatamutu jira. Rakkoo guddaa.